Yooyyaa akkam jirtu kuni mallasadha. Dureessaa stuudiyoo irraa akkuma kana dura viidiyoo kana dura maxxanfameeni waadaa gale waa'ee kitaaba torbeen dhiyaatan keessa isa jalqabaatan ta'e irratti viidiyoon biraatiin qabiyyeessaa qabadheen dhufa akkuma jedhetti kunoo amma waa'ee kitaaba kana viidiyoo kana duraan ibsa irratti kitaabni sun maqaansaa asirratti hin argitu jedhee yaada. The tipping point, how little things can make a big difference tan jedhu kitaaba waggaa 26 dura barreeffame Malcolm Gladwell. Namni kun joornaalistiidha. Nama kitaaba 6 barreessedha. Kitaaba 6 barreeffame keessaa inni jalqabaa kunidha. New York Postidhaa fi New York Times fi ni barreessaa namni kuni. Kanaafuu kitaaba isaa kan irratti akkuma laallutti kibrittiin hin jirti akka qabsiistuu jechuudha. Kanaafuu maal jedha, maaliif yaadonni yookaan taatowwan tokko tokko jijjiirama bu'uuraa fiduu, maaliif yaadonni tokko tokko akka qaanqee abiddaa babal'atu, ka'umsi isaanii maali tan jedhudha. Kitaabni kun gara fuula 300 qabaata. Of jalattis gara kutaawwan yookaan boqonnaawwan 8 of keessaa qaba. Boqonnaawwan 8 kun hundumtuu mataa isaanii tan danda'ani. Inni boqonnaa tokko hanga 5tti tan jiru maaltu ka'umsa ta'a, yaadota xixiqqoo yookaan immoo gochoota xixiqqoo ta'an kuni maali ka'umsi isaanii jedheeti ibsa kenna. Isa booda immoo boqonnaa 6 irratti immoo fakkeenyota jechuudha. Fakkeenyaaf oduu namoonni tokko tokko fakkeenyaaf kophee ilaallatee akkamitti kopheen tokko ijoolleen xixiqqoon godhatanii akkamitti beekamtii akka argate, akkasumas immoo kutaan yookaan boqonnaan 7ffaanis waa'ee smoke kan jedhu, waa'ee sigaaraa xuuxuu, akkasumas immoo namoonni ajjeesuu irratti kan laallatan tan akkasii fakkeenya kaasee jira jechuudha. Dhumarratti boqonnaa 8ffaan waan qorannoo kan irraa godhe golabaa jechuudha. So kanaafuu kitaabni kun akkuma jedhe kitaaba jabaadha. Kitaaba gurgurtaadhaan torbee 200 ol New York Times irratti the best seller jedhameetu yeroo baay'ee tureedha. Akkasumas kitaabni kun even duratti akkuma kaasetti mootummaan Itoophiyaa duraanii ture bara Du'aawii yookaan Ihaadeeg tan jedhamu yookaanis immoo EPRDF tan jedhamullee kitaaba kana paartii isaanii keessatti dubbisanii tooftaas keessatti barreeffame kana gara hojiitti hiikuudhaaf akka carraaqan kitaaba kana duratti viidiyoo tokkoffaa irratti isinitti agarsiisetti himee jira. Kitaabni kun namoonni barbaadan illee maybii afaan Oromootti jijjiiramuu isaa hin beeku. Namoonni kitaaba afaan Oromootti jijjiiran illee maybii kitaaba kana akka tokkotti ilaalanii ta'uu sanaaf mijate jijjiiruullee danda'u yaada. Kitaabni kun bakka baay'eetti nama itti jijjiiramuu danda'ama. Karaa jijjiirraa hawaasaa irratti yoo fudhanne, karaa fayyaa, karaa daldalaa, karaa oomishaa, karaa dhaaba ofii hundeessuu bakka adda addaatti itti fayyadamuu danda'ama. So kana qabiyyee isaanii gabaabseetuman hima.
wanna nama haasa'e kanas nan maxxansa dabalataanis PowerPointiin ko Telegram dureessaa studio jedhurratti nan maxxansa namoonni barbaadan achirraallee argachuu dandeessu. So kanuma jedheeni waan kitaaba kanaa jedhe so gaaffin inni kaase jechuudha. Gaaffin inni jabaan kaase maaliif yaanni yookaan immoo gochoonni tokko tokko maaliif akka abiddaatti akka qaanqeetti babal'atu tan jedhu jechuudha. So koomsi isaanii maal tan jedhu sanidha. Kanaafis waan sadii kaasee jira. Rule of epidemics. Epidemics jechuun akka dhukkubaa akka vaayirasii yoo tokkoon tan faca'u jechuudha. Kanaafuu yookaan immoo abiddi bosona waggaa qabatu bakka bubbeen jirutti bakka gogiinsi jirutti abiddi hoo qabate daddafeet bittinnaa yookaan immoo daddafeet babal'ata. So kanaafuu maali tan jedhu san deebisuudhaaf jechuudha inni qorannaa mataa isaa tan godhe. Qorannaa kana tan godhe daataa tan jedhamu yookaan immoo info guuree miti garuu maalidha waan jijjiirraa guddaa fuudhan maaliif jedhee qorate jechuudha. So isarraa ka'eet kitaaba kana barreesse. Kitaabni kunis akkuma jedhe fudhatama baay'ee qabate dhiibbaallee tan uumedha jedhee yaada. So kanaafuu tipping point tan jedhu kunis maalidha afaan oromoodhaan amma hoo fudhanne jijjiirraa hariifataa jechuu dandeenya yookaanis immoo fiixee jijjiirraa jechuus dandeenya. Walumatti hoo fudhanne mata duree kana maal jechuudha gochoota yookaan immoo yaadota xixiqqoo ta'an walitti dhufanii yeroo hin yaadamnetti yookaan namni hin taa'e yaala hin yaadne babal'achuu fudhatama argachuu jijjiirraa guddaa fuudhu jechuudha. So kanaafuu kanarratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. So as keessatti inni tan jedhe keessaa jechuudha kun egaa amaloota achi keessatti naannoo achi keessatti ta'an qorateet akka fakkeenyaatti fudhateet tan godhedha. So achi keessaa maal jedha wanti xiqqoo yaadota xiqqoo yookaan gochoota xiqqooni jijjiirraa yookaan immoo bu'aa guddaa fidu jedha. Tiini xiqqoo kan ta'an garuu wanni isaan fuudhan immoo jijjiirraa baay'ee tan fuudhudha jedha. Jijjiirraan kun illee waggaa ta'u yookaan immoo wanni bu'uurri kun jijjiirri yookaan immoo bu'aan sun illee waggaa ta'u yeroo fudhatee miti akka warra kaanii akka miti jechuudha. Hatattamaan hariifataan ta'a jechuudha. So kanaafuu kun adda isa godha jechuudha. Epidemics tan jedhus gaa dhukkuba keessatti warri fayyaa keessa jirtan hin beektu. Epidemics waggaa jedhamu dhukkuba haala hin yaadamne yeroo tokkotti faca'ee uummata keessatti balaa fuudhu jechuudha. Kanaafuu yaadni sun epidemics jechuun akkasiidha. Hin faca'a jechuudha. Kanaafuu yaadonni akkas ta'an maalidha kan jedhu san jechuudha. Wanni ta'u kun waan salphaadhaan yeroo tokkotti tan ta'udha jechuudha. Kanaafis immoo maalidha namoonni kana keessatti hirmaatanu murteessadha jedhee fudhata jechuudha. Kanaafuu inni waan sadii kaa'e jechuudha. Waan kana gochuu tan danda'an waan sadii kaa'e ka'umsa tan ta'an jechuudha. Tokkoffaa the law of asirratti akka argitanitti the law of few jechuun maal jechuudha. Seera yookaan immoo ka'umsa namoota xiqqoodhaan namoota baay'inaan odoo ta'e namoota xiqqoodhaan kan ka'e waan dhufu jechuu isaati. Kanaafuu namoonni kun immoo nama addaa ta'an jechuudha. Namoota kanaanis maal jedhee kaa'a connectors jedhaani. Connectors jechuun namoota hariiroo baay'ee qaban jechuudha. Tana biraa immoo maaben jedhaani. Maaben kun namoota hawaasa keessatti namoonni isaaniin akka waan odeeffannoo irraa mirkaneeffatan abalu kan hin beekedhanii tan deeman jechuudha. Inni biraa namoota seelsmaanidhaani. Seelsmaan kun jechuudha namoota gurguran jechuudha. Namoota yaada yookaan immoo waan tokko waggaa dubbatan nama amansiisan namni dhaabbatee ilaalu maal jechaa jira jedhee tan dhaggeeffatu gurra tan kennuuf jechuudha. Namoota akkasiidha jedhee fudhata. So kanaafuu kun ka'umsa tokkoof jedhee fudhate.
Inni lammaffaani namoonni kuni waggaa dubbatanii waggaa waan godhanii yaadni isaan yookaan immoo wanni gochi sun yookaan immoo yaadni suni sammuu namaa keessatti yaadannoo jechuudha. Adda ta'een tan mul'atu jechuudha. Kanaafuu sting faaktaridhaan inni jechoonni yookaan immoo gochoonni yookaan immoo yaadonni yookaan immoo wanni uumame sun jechuudha. Nama keessatti waan hundaa keessaa baay'ee tan wal fakkaatu ta'ee tan uumame keessaa waggoo ta'u isaan kuni garuu waan addaan yaadatamu namni hundumtuu xiyyeeffannoo tan itti kennu jechuudha. Inni sadaffaan power of context jedhaani. Power of context kun immoo naannoo sanitu maaltu ta'e jedha jechuudha. Maaltu ta'e maaltu haala mijeessee tan jedhudha jechuun amaloonni turamuu maali tan namaas haa ta'u naannoo san keessatti kan ta'e maalidheeti waan sadiin kanatu yaada yookaan immoo oomisha tokko bal'inaani akka faca'u namoota biratti fudhatama akka qabu akka faashin tan jennu kana jechuudha. Namoonni hundumtuu guddaanis xiqqaanis tan ilaalu tan akka fudhatu godhu waan sadeen kanaadha. Kanaafuu isaan immoo tokko tokkoon ibsa jechuudha. Kana boqonnaa tokko lama sadii jedhee fudhata. So the law of few tan jedhu kana keessatti akkuma ibsetti jechuudha. Connectors jechuun namoota hariiroo hawaasa keessatti namoonni tokko tokko ijoollee haa taanu namoota guddaa haa taanu tan baratan baranne haa ta'u namoonni tokko tokko namoota hariiroo baay'ee wajjin qabu jechuudha. Namoonni sun waggaa dubbatan wanni isaan jedhan nama baay'ee bira daddafee ga'a jechuudha. Kanaafuu namoota akkasii barbaadaa jechuudha. Fakkeenya kitaaba isaa keessatti Ameerikaa kana keessatti fudhateera. Bakka biraattis akkasumatti fudhateera. Ameerikaan illee British akkamitti akka mo'atte nama tokkotu odeeffannoo san dhaga'eetu kaatee nama baay'eedhaaf hime. Isa booda Ameerikaan British Ameerikaan kolonaayiz godhanii turan suni akka mo'aman godhe nama tokko namni kunis odeeffannoo dhaga'eeti. Isa booda himeetiidha. Akka fakkeenyatti kitaaba kana keessatti kaasee jira jechuudha. So namoota akkasiidha jechuudha. Inni biraa lammaffaa irratti ilaaltan Maavens tan jedhu kuni namoota amma bakka tokko deemtanu namoonni tokko tokko madda odeeffannoo ta'u jechuudha. Madda odeeffannoon sunis immoo nama dhugaadhaan ta'e jedhaniit amanamu jechuudha. Kanaafuu namoota akkasii kanatullee barbaachisaadha. Tan biraa immoo yaadota yookaan immoo oomisha haa ta'u yookaan immoo waan haaraa kana yookaan immoo wanni haaraas otoo baate yeroo baay'eedhaaf dadhabamee jedhamee garuu wannoonni dhugaalaa kana guutanii haalli isaan itti himan namni itti himu haalli itti ibsu suni han fudhatama qabu namni baay'een hawwatu jechoota itti gargaaramuuni han akkasii kana barbaada. Amma yeroo akkanatti sooshaal miidiyaa kanatti namoonni tokko tokko kaan irraa yaada bareedaa waan dhiyeessaniif odoo hin ta'in yookaan immoo yaada fudhatama qabu waan fudhatu haalli itti dhiyeessan kanarraa hordoftoota baay'ee hanqaban jiru. Garuu immoo yaada babbareedaa jajjabaa dhiyeessanii namoonni immoo hordofne hin jiru. So kanaafuu namoonni yaada akkasii kana hawaasa biratti fudhatama qabanii haalli isaan itti ibsan namni lama namni sadii dhiyaate garuu namni tokko warra kaan irraa haala addaa ta'een dhiyeessuudhaan yaaduma tokko jechuudha. Han fudhatama qabu. Kanaafuu seelmaan jechuun waan nama gurgurtaa ta'e jechuudha. Tan akkasii kana jedha. Kuni isa seera tokkoffaa kan jedhuun kana jechuudha. Jaroonni kun garuu eenyudha inni irra baay'ee xiqqoo tan ta'an namoota murtaa'edha jechuudha. Baay'ina illee qabanu kanatu ka'umsa ta'a jechuudha jedha. Akka fakkeenyatti illee maalidha? The rule of 150 maalidha? Namni tokko hariiroonsaa yookaan immoo yaadni inni tamsaasu kopaasaa neetworkii yookaan immoo hariiroo nama meeqa bira ga'uu danda'a. Odoo yaadni sun odoo gadi bu'in caccabine dhee qorateeti namni tokko hanga nama 150 meebii hariiroo uumuu danda'a. Isa booda garuu bu'aansaa gadi bu'aa deemaa jedha. Kanaafuu namoonni xiqqaa ta'anii hariiroon isaanii jabaadha. Wal dhaga'uunis waa gochuunis waan bu'aa fuudhanis akkasumatti dha. Garuu akkumatti wannoon isaanii babal'achaa dhufe immoo maal ta'a jedha hirrisaa dhufa waliigalteen isaanii dadhabaa dhufa hin caccabaa jedha. Kanaafuu amma biyya keenya keessatti yoo fudhanne namoonni yookaan mandaruma keessa yookaan immoo naannuma keenya keessatti olaalle
iddiriin baay'ina qabuu fi iddiriin xiqqaa ta'e ilaaluu dandeenya. Hawaasni baay'ee bal'aa ta'ee fi hawaasni xiqqoo ta'e hawaasa guddaa san ta'e irra gurmaanii ta'u waa bu'aa guddaa waggaa buufatanii nagarra waan jabaa ta'e waan namni mo'achuu hin dandeenye waggaa mo'atan waggaa irra aananii nagarra. Kanaafuu isa kana agarsiisaa jechuudha rule of 150 ta'an yookaan immoo rule namni 150 ol hariiroon isaa cabaa influence yookaan immoo dhiibbaan inni uumaa deemu mataa isaatiin jechuudha. Kana jedhee fudhata. Kunis isa law of few yookaan immoo seera xiqqaa jechuun baay'inaan jechuudha. Kanadha. Inni lammaffaa staking factor kan jedhuun wanni haasa'amu wanni godhamu yookaan oomishni deddeemaa jiru kun sammuu namaa keessatti yookaan hawaasaa keessatti yaadatamu haalli itti dhiyaate ta'uu danda'a, haalli itti himame ta'uu danda'a yookaan immoo achi keessatti viidiyoon haa ta'uu gochi tan akkasii kun ka'ee ta'u jechuudha. Nama keessatti tan yaadamu jechuudha. Amma Ameerikaa kana keessatti maalidha? Ijoollee waggaa barsiisanu akkamitti ijoolleen suni yaada siisan tan jedhamu jira. Siisan TV Ameerikaa keessatti ijoollee tan xiyyeeffatu inni sun akkamitti jijjiirraa akka fuudhee isa dura goroo akkamitti Ameerikaa rakkachaa akka turte hin agarsiisa. So kanaafuu yookaanis immoo nuyis baroota darban kana keessatti ammas haa ta'u gochoonni tokko tokko miidhaan baay'een hanga nama ajjeesutti gaggeeffame garuu isaan keessaa rukuttiin tokko gaawannoo jedhu tan baay'inaan namni irratti rifatee maaliif kun ta'e tan jedhu ajjechaarra darbee rukuttaan illee jechuudha. Garuu isaan keessaa 1000 keessaa tokko hin argata jechuudha. Kanaafuu kun maalidha? Kanarraa ka'ee jechuudha. Hawaasa keessatti waan suni yaadannoo waan uumuuf yookaan immoo memorii kan jennu kana waan uumuuf tan akkasii kanaa'edha. Kanaafuu yookaan immoo sirba afaan Oromoo kana keessatti ilaaluu dandeenya, mana barsumaa keessatti ilaaluu dandeenya. Tokko tokko daddafanii fudhatama argatu, tokko tokko immoo akkasitti fudhatama argamu jechuudha. Qophiin adda addaa godhame. So kun staking factor yookaan immoo memorii keessatti yaadannoo sammuu keessatti akkamitti akkafu ilaala jechuudha. Inni sadaffaan seera jedhee seera yaadni yookaan immoo oomishni tokko bal'inaan hawaasa fudhatuu danda'u yookaan immoo jijjiirama tokko fuudhuu danda'u power of contact jedhaan afaan Ingiliffaan. Kunis maalidha? Haalli naannoo sanitti ta'e jechuudha. Yookaan immoo namoonni yaadni isaan qaban, amalli isaan qaban ta'uu danda'a. Garuu wanti xiqqoodha jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyya keenya keessatti namoonni baadiyyaa jirtan beekuu dandeessu. Dallaan sareen hoggaa cabsitu yookaan immoo ijoolleen waa tokko keessa darbanii cabsanii ishiin dallaan sun booda babal'achaa dhuftee karaa taate jechuudha. Kanaafuu tan akkasii kana jechuudha. Waan xiqqaa tan taate garuu booda immoo jijjiirraa guddaa tan fuutu tan akkasii kun jechuudha. Abiddi hoggaa ka'u naannoo sanitti bubbeen jiraachuun misaalattis immoo fakkeenyaaf goggogaa ta'uun gogiinsi yookaan immoo qilleensi haala mijaa'aa ta'uu argamu tan akkasii kun bu'uuradha jedhee fudhataa jechuudha. Kanaafis immoo fakkeenya adda addaa kaa'ee jira namichi kun kitaaba kanarratti warri dubbistan beekuu dandeessu. So garuu gochoonni kun xixiqqaa tan ta'an garuu jijjiirraan isaanii tan baay'ee fuudhan jechuudha. Fakkeenyaaf amma Niiwuork keessatti fakkeenya fudhatee jira bara 1990 keessa wanjalli guguddaan jajjabaan magaala Niiwuork keessatti ta'ee tureeyyoodha. Kanaafuu poolisoonni yeroo tokko maal godhanidha? Naannoo sanitti waan xixiqqaa wanjala xixiqqaa tan ta'an irratti xiyyeeffataniiti wanjala xixiqqaa sanii ittisanii hin balleessanidha. Isa booda naannoo sanitti magaala san keessatti wanjalli hin hir'isee gadi bu'ee jedha. Kanaafuu isa qofaa miti garuu aakshii yookaan immoo wanni fudhatame sun waan xixiqqaa jedhamte sanii duuchuu isaaniitiin tan ka'e wanjalli guguddaan tan ta'ani isaan wajjin badanii yookaan immoo hir'isanii jedhee yaada. Akka fakkeenyatti fudhatee qorannoo godha isaan irraa fudhatee agarsiisaa jechuudha. Kanaafuu
biyya keenya keessatti fakkeenyi adda addaa jiraachuu danda'a. So maalidha jechuudha. Kanaafuu amma karaan biraa hoolaallee jechuudha. Waan jabaa jijjiirraa guddaa fuudhan yookaan immoo balaa guddaa fuudhanii tokko jijjiiruudhaaf waan xixiqqaa tana duuchuun fakkeenyaaf akkuma jedhetti dallaan tokko cabe isa booda waraabessitti gala horiin itti deema namni karaa godhata hin ballata isa booda aadaa ta'a jechuudha. Akkasumas immoo hawaasa keessatti akka maraataa ta'anii akka ijoollee ta'anii safuu tan ta'e waggaa cabsanu inni sun booda namni jabaan immoo itti dabala isa booda maqaa ta'a deema. Amma fakkeenyaaf hawaasa kana keessatti maqaan adda addaa jechuudha. Jabaa tan ta'e hawaasa keenya keessatti arrabsuu tan itti ta'an illee hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf fudhachuun hin danda'u baay'ee. So kanaafuu wanni akkasii kun akka hin dhalanne maal gochuun barbaachisaadha. Waan xixiqqaa akka salphaatti akka kolfaatti laallamu suni booda hawaasa cabsuu danda'a, aadaa cabsuu danda'a, yookaanis immoo biyyallee balleessuu danda'a, yookaan immoo balaallee biraa fuudhuu danda'a. Waan gaarii soo ta'e immoo akkasumatti waan gaarii tan fuudhu ta'uu danda'a jechuudha. So kanaafuu kuni akkamitti waan xiqqoo ittisuudhaani waan baay'ee immoo hir'isuun akka danda'amu ibsa. Kitaaba biraan itti dhufa. Isa kana tan ibsu tanan biraa seerri saayinsii irratti hundaa'ee tanan biraan jira. Yeroo biraa kitaaba san fuudheen dhufa. Walitti deebina waan xixiqqoon akkamitti xiyyeeffatame waan guddaa jijjiiruu danda'ama tan jedhu kitaabaan biraa tanan baay'ee jaaladhe ani dubbise. Yeroo waggaa 5 kana dura dubbisee jira. Isallee isinii fudhadhee dhufa. So kana wal qabatu jechuudha. Dhumarratti maal asirraa barannaa tan jedhu sanidha jechuudha. Maal asirraa barannaa kan jedhu sanii kitaabichi guddaadha akkuma jedhetti kitaaba kana dubbisuun murteessaadha. Garuu ani qabiyyuma isaan dubbisaa fuudhee jira. Tokkoffaa waan xiqqoon tuffatamtu tokko walitti dhuftee jijjiirraa bu'uuraa gaarummaas ta'uu danda'a kan balleessuus ta'uu danda'a jechuudha. Kuni qorannoo isaatiin waan mirkaneessadha jechuudha. Inni lammaffaa waan gaariis haa ta'u waan badaas haa ta'u wanni sun hawaasa keessatti namarratti hammam yaadatamaa kan jedhu sun murteessadha jechuudha. So kanaafuu waggaa laallu tan yaadannu waan baay'ee keessaa isaan tan yaadannoo ta'e wanni sun babal'achuudhaaf yookaan immoo badaas yoo ta'e waan gaariis yoo ta'e babal'achuudhaaf murteessadha. Isaalatti ergaa san eenyutu baasee deema yookaan immoo eenyutu akka abbaa ta'ee waan sana haasa'a han jedhu sun murteessaadha jechuudha. Amma kitaaba kana keessatti sniiker kan jedhamu ijoolleen xixiqqaan tokko gootee deemuu isaaniitiin caammaan sun hanga ammaatti illee jechuudha. Sniikerri sun hamma ammaatti illee baay'ee beekamaa ta'eetoo namni hundumtuu jabaan guddaan tan godhatu akka ta'e agarsiisa. Ijoollee xiqqoodha garuu jechuudha. So kanaaf ijoolleen sun akka faashiniitti gootee garuu isarraa namni ilaalle akkamitti akka kaampaanii sun jabaatee guddatee agarsiisa. So kanaafuu eenyudha han jedhu sun jechuudha murteessaadha jechuudha. Inni biraa haalli naannoo sanitti ta'u bahee badaaltan jennu maaltu ture tan jedhu sunis murteessaadha jechuudha. So maal kanarraa barannaa tan jedhu san olaalle namni hawweessummaa irratti haa ta'u barumsa irratti haa ta'u hojii mana barsumaatti haa ta'u miidiyaa irratti haa ta'u bakka adda addaa irratti jechuudha. Waan sadeen inni ibse the first the law of few tan jedhe namoota hawaasa keessatti hariiroo baay'ee qaban isaanitti amanamummaa qaban akkasumas immoo nama amansiisuudhaa fi waan isaan haalli itti haasa'an murteessaa ta'an barbaachisaadha. Isaanitti ergaas immoo baay'isuurraa waan xiqqoo yaadatamtu gochuun viidiyoodhaanis haa ta'u yookaanis immoo action tan jennu gochaanis haa ta'u wanni sun murteessaadha. Naannoo sanis immoo inni yeroo itti himame sun namni maal yaadaa ture naannoon sun maal fakkaata waan saniif yeroo gahaa ture iyyuu tan jedhu sunis murteessaadha. Kanaafuu wanti xiqqoon ida'amtee jijjiirraa guddaa bu'uuraa hin fuuti tan jedhu saniin hubanna. Kanaafuu
wanna akkasii kan hoggaa jalqabus immoo hordofuun murteessaadha tan jedhudha. Akkuma duratti eessatti hojiitti kutan jedhu sana already dubbadheen jira. Bakka poolisii adda addaatti magaala keessatti magaala babal'isuu kanarratti magaala jijjiiruu irratti karaa hawaasa nageenya hawaasaa fayyina hawaasaa irratti akkasumas oomisha irratti dhaabota hundeessuu irratti yookaan immoo dizaayin yookaan dhaabuu hireessan akkasumatti barumsa irratti miidiyaa irratti bu'uura qabachuudha. Akkasumas immoo jijjiirra hawaasaa keessatti barbaachisan irratti ni qabeedha. Egaa namoonni kitaaba kana dubbisanii namoonni tokko daataa irratti ta'ee miti tan jedhu hin jiru. Garuu haa ta'u malee namichi kun taatoowwan kana dura ta'anii jijjiirraa fuudhan maaltu ture tokko qoratee godhe. Kanaafuu karaa saayinsiidhaan namoonni morkan hin jiru yookaan immoo waan kun dhugaa miti jedhanii tan morkan hin jiru. Garuu kitaabichi baay'ee fudhatama qabaate yookaan immoo namni baay'een tan dubbise jechuudha. So maalidha jechuudha. Jijjiirraa guddaa hanfuudhuu danda'an yaadota xixiqqoodha. Kanaafuu jijjiirraa yookaan immoo fuudhan keessaa tokko dhedhee fudhata. Dhumarratti atinki nan baay'isee yaada fuulduratti nan fooyyessa. Viidiyoonis qulqullinni isaa yookaan immoo sagaleen illee gadi aanaa ta'uu danda'a. Isa kanallee sireessina. Kanaafuu viidiyoo biraan mata duree biraan kitaaba jabaa tokko fuudheen dhufa. Na hordofaan jedha. Namootaafis eessatti nu argattu tan jedhu sani karaa feesbuukiin keenya akkuma asirratti argitan kana fakkaata. Karaa telegiraam kana fakkaata. Isaalatti YouTube fi TikTok irratti illee akkasumatti dureessaa studio tan jedhu kana barbaaddanii barreessitanii barbaaduu dandeessu. Nagaataa bakkuma jirtanitti nagaataa yaada akka nu kennitan koomentii jalatti yaada keessan wanna sirraa irra jiru wannas immoo jajjabeeffamuu irra jiru yaada nu kennuu dandeessu. Sagantaa biraan kitaabaan biraan torbee dhufu walitti deebina. Bakka jirtanitti guyyaa gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u. Yeroo biraa walitti deebina. Galatooma.